nama quufe sarruun qoosha jettiyanii ammoo sirraa hin kafaluu jiraadda ni beeyta waan nan dalaguu jiraaddoos huccuurra cirtee caalaa qabdee daddarbitee tumtee fajaajeessitee akka inni hin dubbanne gootee cal gootee caalaa naa keeyse ammoo kabiraa alaa dhufaan akka mana keeysaa quban qabuu jan caalatti obboleessitti ergitee obboleessitiin qabii ani naa kafalisiin jee laalaatiyya ani dhayichaan dhabe naa kafali jeeni hin jenneen maal beeyta alaa dhufaa oduun ta'in ana fudhattee jechuun uummataa kiyya baatii tokko muumaan sababa caalati ani waan bakka kana dhufee akkasuma akkasii miti ilmaan kiyyarraa as taa'u jira jechuudha inni ilmoon qabu gurbaan akka tokkotti bar waan takka dantaan qabu ilmaan hin qabu waan irraa beeku hin qabu waan tokkoo balleesse maaltu duuban dhufaa ta namaa inumaa ittuun mul'attuu iyyuu kaa'in amma siif harka kafalu maal sii kafala nama biroo hin taane jaarsa kee. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh hordoftoonni fi daawwattoonni kiyya maama mee salaamtaa gaafadhu. Salaamtaa maal gaafadhu salaamtaa maal gaafadhu. Arra maashaallah aleek harka siideetiin jiru obboleessa kiyya bagara bisingee maashaallah bagara bisingee dhugumaanii ati hafarsaa ta'uu kee dhugaan nagarsiifte arra waan na godhuu dandeessu hunda dhugaan nagarsiifte arranni dhukkubaati mataa dhukkubaa sossaawuu hin dandeessu jetteeti deemtee caalaa qabde ani caalaa qabi siin jee caalaa qabii naafiti siin jee qabii mana biraa geeffadhu dhoofadhu siin jee maalirra dhaabbatteeti caalaa qabdee mana biraa geessuu dandeessi ani sii kennee ayyama moo hangaanii fi nanas siqtaati sin caalaarraa kafaluu deemta hafarsaa nagee barbaannaan bakka caalaan jirurraa caalaa akkaanii fi ati godhu jirtuu siin arka qamisa irra cirteeti huccuu guutuu irra kitiftee waan ati isa gubbaa teessee dannasu jirtuu siin dhagee eenyu qabi siin jee ani sii kennee ayyama siin kennine ani siin ayyamne maali siin jechuu ture ani caalaa dha'uu keetiif ayyama siin kennine isniillee siin goone caalaa harkaan hin qabatinaayi yoo kan qabdu yoo dhaanii fi kan qabdu taateewu qaxxixaana bira fiddaan siin jee malee sabballeessa kiyya kam taate mataa hojii tuqamee deemtee bakka rabbiin siin geessu birii caalatti waa godhuu eegalte yoon ani hafarsaa sirraa hin kafalin an obboleeytiiteetii miti dhugumaaniin obboleeytiiteetii miti an nama biraati yoon sirraa kafale an obboleeytiiteeti yoon waan ati dalayte kana guutuu an sirraa hin kafalin kimiyaa miti haatati yaganaadha haareetti na dhaluu jiraatti waanuma caalaa bira si geessee caalaa si qabsiise bakka feete ati jiraattus akkaan sirraa dalagu beekyan waan na bira jirus ni beeytaatiis akka amma achi dachii zaamaa gootee caalaa gubbaa daansii naa ta'attu kanan laalin taphadhu caalaa gubbaa ila hanga feete daansii taphadhu bes ammoo aakhirri kee harka kiyya deebi'a gurbaan kun akkatti gaddee taa'u laali caalaa gurbaan kun maal jira aysi ati obboleessa keetti ergitee obboleessa keetiin caalaa qabsiiftee kuni fagaalaa wal kiimee maa wal somnisa osoo si keessa harka qabaachuu baate irra inni ka'ee waan kanan dalagu Mama dugani feta wallahi wabillahi rabbi guyaa qiyamaatiin naan gaafata ani caalaa qabi jee obboleessa kiyya caalaatti hin argine duuba erga akkas ta'e obboleessa maarra dhaabbatee har'a inni waan kana dalaguu danda'e obboleessa kiyya hijaa dure yoo amma garba keetu yoo deeka deebi'uun taate jechuudha ilmaan keeti fuudhamee achi jira asii ilmaan kee bira hin jirtu isaa ilmaan kee ofii bira hin jiru irraa qabe Cafakaa ilmoo namaa cafanii cafaqu jira inni. Argitee viidiyoo sana argitee jirtaati. Arkeetiin jira bara. Maalirra dhaabbatee akkamitti ol ka'eetumaan qabe hayyee qabee miire. Maamad. Osoo xabii akkamatti deemanii walitti dhufanii kan qabu taate saa. Gurbaan kun siirii harkaa qaba. Isii tanoo akkam ishee kasan bira dhaqee fudhatee. Dhugaadha wanta anaatti kannee ifiin eeggannaa goota jeetiin itti kanne malee ani akka caalaan galaafatuuf ittiin kanne. Obboleessa kiyya quufeeti taq si keessaa ol jechu jirti. Dilli nyaachuu jirtu kun guutuun quuftee si keessaa taq ol jechu jira. Maaliif si keessaa taq ol jechu jira? Quufaa akkana si godha. Nama quufe sarruun qoosha jettiyanii ammoo sirraa hin kafaluu jiraadda. Ni beeyta waan hin dalaguu jiraaddoos. Huccuurra cirtee caalaa qabdee daddarbitee tumtee fajaajeessitee akka inni hin dubbanne gootee cal gootee caalaa naa keeyse. Ammoo kabiraa alaa dhufaan akka mana keessaa quban qabuu jiran caalatti obboleessitti ergitee obboleessitiin qabii ani naa kafalisiin jee laalaatiyya. Ani dhayichaan dhabe naa kafali jeeni hin jenneen. Maali beeyta? Alaa dhufaa oduu hin ta'in anamma yoo ana fudhattee jechuun uummataa kiyya baatii tokko muumaan sababa caalati yani waan bakka kana dhufee akkasuma akkasii miti. Ilmaan kiyyarraa as taa'u jiru jechuudha.
inni ilmoon qabu gurbaan akka tokkotti bar waan takka dantaan qabu ilmaan hin qabu waan irraa beeku hin qabu waan tokko balleesse maaltu duuban dhufaa tanamaa inumaa ittuu mul'attuu iyyuu kaa'in amma siif harka kafalu maal sii kafala nama biroo hin taane jaarsa keeti. Bar abbaan fade haa nabiidhu habaasaan namaadhaan irratti tarkaanfii fudhadhu jeen irratti furata malee akkanatti ol kee caalaa ani caalaa miidhamuu isaa hin fadhu ani caalaa yoon qixaatuu fadees ana qixaatuu fada malee ana achitti abbaa fade tahee qixaatuu hin qabu. Deengedda waa waliin jenne qabni sumaanuu yoo adabachuu barbaadde isii argiteemi jaarsa isiitti akka feetetti isiin adabattu malee ati waan kana keessa dhaabbadhu. Tana seenuu jedhee yommuu isa utaale. Wanni utaalee isiniin hin maree quufe. Mee ani maalirra dhaabbatee caalaa qabee eenyutu ayyama kannee fi caalaa qabi jeeni. Eeyyama si kannee waa. Dhagee. Maamad ayyama. Eeyyama doot kennuu fi waan kana dalagu. Haga amma duraa maan qabin. Haga amma duraa maan qabin hayyee. Jibbitus jaalattus ani hafarsaa caalaa qabii irratti ayyama hin kennineef. Naas amani rabbiis amani. Ani deemi caalaa qabii caalaa kana qixaaxiimu mee hafarsaati caalaa qabde ijoolleen tiisan maali jirti? Hayyee. Nin beekaa akkatti jiran. Ilmaan sun eessummaan ta'anii fi mucaa kana akkasuma akkasii miti. Ilmaan san ijaatu haati bira hin jirtu. Hay adaadaa yoo taate isiin ilmaan qabdi moo akkam gooti ilmaan ofii wajjin ilmaan kana iyyuu. Amma hafarsaa waa takka bichiin qurxee kannaaf viidiyoo tana siifin maree gaddiisee akka ati viidiyoo naa martee haa caalaa agartuu obboleettiin xiyyeettee. Video na gadhiiftetti video kana si'achaan gadhiise amma videoon tun teeti akkamittiin xiqqeessee laa dhiigaa akkana na danfu jira dhiigaa akkana na danfu jiraan siin jee caalaa qabuu saasaniitu qabee ammas dhahuu saasanii dhiiga na danfisu jira arra baleessa xiyyisaan harka ilkeenii nyaadha wallaahi dhugaani feeta inni gocha kana hojjechuudhaaf akkami abriiti yaadala sossahee obboleessa xiyya dila kana dalaguu danda'e arra. Hafarsu nama biraati. Hafarsa. Nama biraa hojii. Hafarsa kana shayitaana hafarsa gurbaa. Nama biraa hojii jiraan shakku jira. Dhagi hafarsa. Halli fursaa lamaan sii kanna. Fursaa lameen tokkoffaan waa sadii sii kannaa ulama siin kannu. Tokkoffaan caalaa bakka jirurraa qabdee na bira fiduu bakkatti hiiteerraa. Lamaffaan gaddiisuu. Sadaffaan ati bakkaan jiru qaxxixaa kottu. Taniin siidhaamu. Tokkoffaa caalaan fidda. Caalaa hin fidu yetta bakkaan jiru kottu bakka caalaan jiru nageessi amma ammas wayin siidhama nagee barbaaddee nagee haaniin jiraadha qilleensa addunyaa kanarra jette taanaa wallaahi caalaa gadhiisi. Amma boodaa inni caalaa gadhiisu hajatu taati deebisaa naa kanne akkaaniif hin laalladhu viidiyoo marii naa gadhiisi kuma aadaa teetii kaanii fi martee naa gadhiiftee hurriyyaa teetiin wallaahi waan inni obboleettiin teessirra dalaguu jiraadhu obbolummaa teenya wallaalee. Dengata carqii gurraattiin si hidhami arra kafana adiin si hidhu jiraadha arkuuf teessa carqii gurraattiin si hidhu diimtuun si hidhu kafana adiin si hidha kanin si awwaalu jiraadhu baqeessee ati caalaa rabba qeessitee miti guutu sirraa yaasetiin qullaa dura si dhaabu jiraadha. Eenyu ayyama kanneef uffata irra jiruu sana amma ana ayyama kanneefi. Obboleettiin tiyyanii dhukkubaa ol kaatee waan takkana godhuu hin dandeessu. Waan takkanarraa hin fuutu jettee ati kana hojjettus ani mataadha arraniin fayyee wee dhugaa feete obboleessa keenya arra silaana agartee kaana itti fayyee viidiyoo tana laali intaluma dheengadda mataa akkasii baxaabaxansaniitu taa'ee haasaa waayee jettaa yoo na agarte bes ammoo maaltu na jajjabeessee laala ati caalaa arra laala godhu jirtu saniitu arra dila kana na jajjabeessee gocha kana na dalaysiisu jira ammoo waan sirra ga'u obboleessa keenya. Waan sirra ga'e wallaahi siitti hammilata nagee feenaan gama hiyyaas deebii caalaa fidi ammoo guyyaa ati waattee obboleettiiti yenaa dirmadhu jettuu dhufa yookaan nagee feetu taate ani dhaabsiniin sii dhaamutan ani kan raammata singooni harka udduuba si hidhee si oolchee akkasii si bulchee biduun qoonqoo si oolcheen qabaa beeki obboleettiin teessanuma tan hin jijjiiramu an summiin summumaa beeki summiin summiirraa da'otti hin deebitu ani summiidha. Rahammata takkasiin qabu. Mataalee naannoo dhukkuboon jeetaan. Hedduu takka Maamad naasi shakkin naafi obboleessi kiyya wal quba qabaanne ani caalaa miidhuu irratti takkaa hin karoorfannee dhugaa. Bartaan argiteemi. Ani dura si shakkuun ture. Yoo maali haga argeera. Yaaboo obboleessi kiyya miila isaatiini. Dhugaa na fakkaate garuu isin
iccitii edaa gara biraatti yoo baratte illee hin beeku siifi isaa fi isisa dhugaani feeta siifi isatu rabbi wajji ol quba qabaa beekan. dhugaani feeta obboleessa kiyyarra siin amanaa. Laa caalaan tuqinii qabdummoo yoo qabdanuu na bira fidaattan. Ansalumaan jechuun jira Maamad ansalumaan jechuun jira eenyu arra namni isa ayyama kannee deemii caalaa qabii jeen hokkotee waan hin nyaanne gubattu obboleessa kiyya sanii cilee daaraa uffatte. Hokkotee waan hin nyaanneef akkanuma ibiddarra teessee gubattee kabiraa nyaatu. Eenyutu isa caala geessee ani ayyamneef. Eenyumee inni jala deemee mana namaa geeffatee mana namaa caalaa kaayyatee caalaa gubbaa caffara. Sababni yoo na farsaa huccuurraa baasee qullaa dhaabee isa barmiila bishaanii keessa isan kaayinaan kimiyaa miti. Eegaaniifin lukkuun aflee ifiin qaltu haatee ifiin baafattiin obboleessi kiyya irra ifiin fittina kaase. Ani hangam takka siira amma tangol yoo dhugaa feete nagee feeta amma sa'a amma keessa jirtu na keessa. Kun wallaalaa beekan maali konfoleessa inni waan takka nagar haddatu osoo hin ta'in mee haala beektu argitee obboleessa keetti beekan obboleettiin obboleessa ofii wallaaltu garaa isaa haala biraatiin itti miiti. Yaa aboo hatta nanallee gaazexii keessatti barbaada akka dhagahu viidiyoo sana argite anis kan isin bira jiru kun ilmaan qaba.